waa'ee milkaa'ina koon jabaa isiniin jedha. Ija ishee keessaa ifa gammachuutu burqaa. Gatii isheen baaste tilmaamuun ni ulfaata. Dukkana sodaachisaa gara burqaa ifaatti jijjiirtee lubbuu koo boqachiisti. Ho'i jaalalaa kaasuu ishee keessaa madda. Miidhagina ijoollummaa ishee daa'imummaa koof wareegdetti. Raafama onnee ishee keessatti jireenyaan qaba. Ituu ishiin naaf jirtuu gadaanee hin argamu. Dabaltee akkanaaf jiraattuuf nan mo'adhaaf. Sababni isaas ani mucaa mo'attuuti. Gammachuu keenyatti kanneen gammadan haadholii keenyaaf kabajni haa ta'u. Sababni isaas isaan milkaa'inoota keenya. Baga guyyaa haadholii keenyaa geessan. Nuti hawaasa oomishu keessaa kan baane jijjiirama guddaafis kan onnanne. Kaleessarra dhaabbannee egeree keenya kan aggaamne. Boruu keenya dhugoomsuudhaaf har'a tattaaffachuu irratti kan argamu. Fiixee milkaa'ina keenyaa ga'uudhaafis boqonnaa kan hin beekne. Jaalalaan walii yaannee waliin cimnee kan dhaabbanne. Qonnaan bulaa keenyaaf utubaa dinagdee ta'uudhaan daandii milkaa'ina irra deemnee kunoo jabaannee har'a geenye. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. All-like furniture Finfinnee jirra shaggar all-like furniture meeshaalee biiroo fi manaa bu'aawwan teeknooloojii jabanaa all-like furniture irraa manaaf bitannaan gammaddanii jiraachuu biirootti galfannaan gammaddanii hojjechuu hojii keessan milkeeffachuudha. All-like furniture sadarkaa isaaniif qulqullina umrii isaaniif jabina argaa ijaaf miidhagina yoo barbaaddan all-like furniture filattu akkuma maqaasaa isinis ni jaallattu. Finfinneetti CMC University Civil Service fuuldura Gurd Shoolaa gamoo Itiyoo Seeraamik irra Piyaasaa Haaroon Taawur Boolee Bulbulaa marfata awutoobisii lakkoofsa 93 gamoo Qiddus Buzaayyoo jamoo warshaa Mastaawutii fuullee gamoo Asaayyoo irra jirra. Meeshaalee feetan hunda gatii madaalawaan isinitti gurgurra. Yeroo dhiyoottis magaalota naannoleetti babal'achuuf qophoofneerra. Maamilummaa keenya cimsuuf immoo meeshaalee hundarratti persantii 20 hir'isneerra. All-like furniture. Tole gaasiifan arra gaaffii tokko ol gaafanne eenyummaa keenya sirriis odensiin akka sirriitti nu beekuuf gaaffii tokko ol gaafannee olii deebisna jechuudha. Saniifuu gaaffiin ni jalqabaa maqaaf ga'ee kiyyoo keessatti qabdu jedha. Maqaan koo sirrii Miratuu Kennaan jedhama. Maqaan koo kan karaktera kiyyoo keessatti qabu Roobsanan jedhama. Ga'een ani kiyyoo keessatti qabu Hiriyaa Firaa'oliif maanaajera dhaabbata isaanii ta'eetu kanan hojjedhu. Irra guddaa immoo karaktera baay'ee jaalladhu. Abbaa manaa siifan ta'een hojjedha. Kan kiyoo maqaa keef ga'een ati kiyyoo keessatti qabdu? Ani maqaan koo Eebbisee Fiqaaduun jedhama. Maqaan taatummaa koo diraamaa kiyyoo keessatti ittiin hirmaadhe Siifan jedhamuun beekama. Hojiin Siifanii diraamaa kiyyoo keessatti obboleettii Meelaalaati. Obboleettii Meelaalaati akkasumas immoo Hiriyaa Roobsanii jechuudha. Kanammoo siin Nyaattu maal sumaa fidan samini? Miarra si ilaalama. Tole horii dubbasee siifaa ta'u. Arra si ilaalama. Ilma kana hojjechuudhaaf daddafe gaala. Gaaffiin lammaffaan akkamitti gara diraamaa kiyyootti dhufte yookaan maatii diraamaa kiyyoo taatee isa jedhudha. Ani akkuma beekamu diraamaan kiyyoo kun jalqaba
taatota akkaataan itti filatee dorgomsiiseeti ture. Akka carraa beeksisa isaa sooshaal miidiyaa irratti hin argee namoonni illee ergaa turan keessaanii maaliif hin deemee yaalu jedheen deemee yaalee akkuma deemee immoo naa milkaa'ee jechuudha. Karaa kanaan itti makame. Ati akkamitti gara diraamaa kiyyootti dhufte? Waluma fakkaataadha. Aanaan oodishinii kana gaafa sooshaal miidiyaa irratti baasu hiriyyaan kiyya tokko argee akka carraa ta'ee deemnee waliin dorgomna waan jedhe. Fedhiin artiidhaaf qabu irraa ka'ee baay'ee gammadee deemnee waliin dorgomne. Akka carraa ta'ee naaf naa milkaa'ee baay'een gammadee dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa maqaan koo inni sirriin Gaashaawun Badhaasoo jedhama. Maqaan taatummaadhaan kiyyoo irraa fudhadhe immoo Gammadaadha. Gahee hojii kan jedhuuf immoo mana hojii muka siinan keessatti hojjetaa ta'eetiin hojjedha jechuudha. Ogeessa mana mukaa. Kan koo maqaan Nimoonaa Girmaati. Maqaan diraamaa kiyyoo keessatti ta'ee hojjedhu kan taatummaa irratti hojjedhu Moosisaadha. Gaheen hojii diraamaa kiyyoo keessatti ani qabu bifa koomeedii ta'een mana mukaa keessatti taphachiisuudhaan akka mana mukaa keessatti qacaramee mana taphachiisu fan nama gochuu jechuudha. Achi keessatti diraamaa sana keessa sanuma kanaan hojjedhu achi keessatti. Tole mee akkamittiin gara kiyyootti makamte? Akkamitti gara kiyyootti makamte kan jedhuu fi jalqabatti beeksisa tuubee beeksisa sallaallee karaa dorgommiitti dhufne. Dorgommii saniin immoo milkoofne rabbaa jedhu ammoo hojjechaa jirra jechuudha. Kan keeyoo gama kanaan ani gara diraamaa kiyyootti kan itti makame beeksisa akkuma ati jette beeksisan arge. Beeksisa kana arginee isiniin beeksisni kun yeroo sanaan akka carraa immoo ta'e garee dungoo bilisummaa keessan jira. Ifa dungoo bilisummaa keessan jira. Beeksisicha akkuma beeknu garee kana bira ga'ee garee kanarraa immoo dorgomtoonni akka ijoolleen deemee dorgomtoas barsan keenya fi qaaduuni. Anis gama saniin dhufeen gama kiyyootti makamee jechuudha. Fiigichumaan dhufes hin jedha gaafa isa dhageetti. Sinan kun na jalaa bal'ate mureetti galchumoo kan muramiin jira? Ajajaawi. Kan muree ammaree kana nagaa bataa. Maali kun hin jedhamanii? Du'aan kun kot sirreessi. Laa hojii kana hin quuftee siin ta'u ta'e ba'uu dandeessa obbo. Egaa gaaffiin itti aanu gaaffiin sadaffaa. Akkuma beekamu waraabbiin baay'ee dadhabsiisaadha. Bakka adda addaa deemameeti kan waraabbiin taasifamu. Hojii dhuunfaallee yoo qabaatte jireenya ofii keetii waliinillee akkamitti waliin deemsaa turte? Hojiin kamillee chaalenjii ni qaba beekamaadhaani. Garuu ani hojii dhuunfaa koo waliin akkamitti diraamaa kiyyoo deemsisu karooraan baastee gaafa hojjettu immoo sii salphata. Kanaaf hagas mara jireenya koo irratti dhiibbaa karaa hojii fideera jedhee yaadu. Immoo hojiin ati jaallattee hojjettu tokko gatii ammamillee itti kaffaltu dadhabbiin isaas itti mul'atu. Kanaaf hagas mara na dadhabsiiseera jedhee yaadu. Gaaffiin inni arfafaani yeroo oodishiniif dhuftu yookaan dorgommii diraamaa kiyyoo sanarratti hirmaachuu dhuftu nan darba jettee yaaddee murteessitee dhufte moo sosodaachaa dhufte? Akkuma sitti dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee fedhiin artiidhaaf qaburraa ka'e kun anaaf carraa guddaa naa uuma jedhee baay'ee itti amanee sana kanan dhufe dorgommii sana. Tootaalii nan darba jedhee tayyaade. Gaafa dhufee bakka dorgommii ga'u garuu uummanni amma kanaaf fedhii artiin qaba jedhee yaadne baay'ee nama baay'eetu dhufee dorgommee guyyaa sana. Nama baay'ee ta'e yoo aadatta ta'e. Akkana ta'ellee shakkii tokko malee tan kanan dorgome nan darbe. Ati hoo gaafa dhuftee dorgomtu nan darbattee yaaddeetta? Ani diraamaa kiyyoo kanaaf dorgommiif yeroo deemu dhugaa dubbachuuf jalqabarra sodaadheera. Garuu nan darbadhee murteessee ture kanan deeme. Achi yeroo gahu garuu namni baay'ee ture gaafa deemne. Xiqqoo ishee sodaan jira garuu immoo nan darbadhee murteesseera akkasumas immoo naa milkaa'ee jechuudha.
achirratti waan natti himsa tokkoon qabdu turte guyyaa sana waan ta'e wayii si aarsee ture maal ture gaafa sana gaafa oodishiniif gaafa dhufnu sana waan ta'e irratti akka aartee akka turte natti himte turte maal inni waan sun. Maal ture beektaa lakkoofsaan maqaa galmeessaniiti galchu ture keessatti keessaa waamu alaan immoo yookaan hiriira miti beektaa maqaatu galmaa ture otoo achi geenyeetu maqaatoon galmaa hin turre kan nu duuba dhufanillee maqaa galmaahaniiru jechuudha isaan nu dursanii dhumarratti garuu akkuma ta'e isaatti garuu dorgomne jechuudha. Si bira moo na bira gaaffiin itti aanu? Ishuma kana fiigee dadhabde miti? Ani akkasii gaafuma. Siidhakaa mana koo deemnee ara galfannee taphannan kan dide. Mana keessa hin deemna gaadhiyotti. Inni maal dirqama? Eenyu jira mana harmeen keessa bira jiru? Maal as jirti isheen? Baalee roobee jirti. Yeroo darbee dhufte guyyaa lama qofa teessee deemte. Namni omtuun jiru mana hojjettu illee hin qabdu. Hojjettu kan deddeebitee na hojjettu hin qabu. Kana qormaanni akkam ture? Sixulfaateera jechuun keessa seentee yogguu qormaata sana si gaafatan gaaffiinsa sixulfaatee ture immoo salphaa ture. Oodishinii guyyaa sana sirriitti yaadadha. Waan si dhibu mudannoon guyyaa sanaa baay'ee na kofachiisirna. Alarratti qophaa'aa turreen oodishinii namoonni gaa keessa seenanii qoraman ba'anii ani ofii kiyya iskiriiptii ofii kiyya qopheeffadhee tan kanan seeni dorgomuudhaaf jechuudha. Malee keessaa isaan waan haaraa na gaafatu jettee. Seeni iskiriiptii ofii kiyya qopheeffadhee waan kanarratti hojjedha. Shaakaltee. Ayyee waan kanarratti hojjedhadhee halarratti ijoollee waliin shaakallee gaafan seenu iskiriiptii wayii natti kennanii kana dubbisee jedhan dubbisee hojjedha. Ati isa qophoofte sana dhiyeessuu deemtee isaan waan haaraa siif kennanii jechuudha. Iskiriiptii dubbisee iskiriiptii masanan hoggaan dubbisee yeroo sanatti naa dhufe kaarakterichi irra jiru sun maal akka ta'e sirriittan hojjedhee baay'ee natti toleen hojjedhe akkuma waan nan darbeetti natti dhaga'ama hojjedhee. Sirriitti hojjettee turtes salphaa ture jechuudha. Hojjedheen baay'ee. Garuu xiqqoo na hin ture gaafa yaadi ati ofii kee qopheeffattee karaktera ofii keetii qopheeffattee gaafa seentee waan haaraa sitti kennamu. Waan haaraa sitti kennamu na hin ture kee akkam ture garuu. Kan koo akkuma ati jette kana nutillee shakkinee turre. Ofii keenya wanta barreeffamne wanta yaadne tokko taanee agarsiisna jennee yaadne beektaa nutillee. Garuu keessa seenne akkuma ati jette kana nuufis akkasuma waraqaa wayii naa kenname mee karakterii kana taphadhu nu agarsiisi gaafa isaan jedhanii. Nan agarsiise hagasuma hin sodaanne. Nattis hin ulfaanne garuu jira mitiire gaafa qormaata ta'u waan xiqqoo sitti dhaga'amuu isaan oolu sirriitti hin agarsiise garuu. Nagaa dhufte. Nagaa na eegde. Naguma? Akkamati? Kam? Jira nagaa. Turteemu? Wantoonni? Egaa siigee. Dafee waan dhufee natti fakkaate himatti. Ni guddaan dhufu keeti. Nagaa qabdi. Ammaa yerootti ta'e mana keessa deddeebi'uun komti. Firii taanee akka taphannuuf hiikkannee taphachuudhaaf asuma ni wayya jedheetan. Isayyuu immoo mannis akkasitti baruufi maal guyyaa 3 moo 4 qofa dhufte? Har'a guyyaa 4ffaa kun itti fakkaate miti? Akkasumatti fakkaata. Akkasumatti fakkaata. Akka nariyaa qaba dharmeetti mee? Dhugaa. Akka itti gammadde dhugaa. Akkas taanaan immoo baay'ee namatti tola. Baay'ee si jaallatti. Isaan na jaallannaan homaa rakkoon hin jiru. Bareeddu ko. Hammam akkan si jaalladhu beektamu? Jireenya koo keessa dubartiin biraa kan jiru naa beeki. Tole? Anillee nama bareedaa akkasii nama amala gaarii qabu kana amma obboleettii kootti barsiistu akka ittiin jarjaree yeroo argite yeroo obboleettii koo mana gadi maalati? Siifuun ko hin qaqqaba.
Eegan jaarsee ergeen booda hin wayyu jarjarur. Sallee dhugaa keette miiluu nama ishee rakkina mataa ishee qabdi. Egaa maal godhu? Hello. Naguma akkam bilbilli meelaadhaan naaf hojjechuu waan dideef kan keenyatti bilbilee dhiifamu. Si bira jirtii laatti naaf kenni misee tokko. Har'a sitti nimne yaadaadaa yaada jettee ishee bira deemtee jirti bara. Akkasii hin tole egaa yoo isheen yoo bilbilli ishee ammas naaf hojjechuu dide akkan ishee bilbileetti na hime daraa baay'ee dhimma ariifachiisaa kan ishee barbaada. Tole ittiin siif hima. Tole nagaan tole. Eenyumni siif? Sinan hiriyaa poolitikoodha. Yeroo dheeraa turanii? Waggaa 4 ta'a. Waggaa 4 guutuun? Akkamitti akka yoonaa wal fuudhin turan? Poolitikooti malee inni jalqabumarraa kaasee akka wal fuudhan barbaada ture yoo isheen garuu xiqqoo turuu barbaaddi. Maaliif obboleettiin keenya jaallattumas? Baay'ee jaallatti garuu bultii baay'ee sodaatti. Maaliif obboleettiin keenya jaallattumas? Baay'ee jaallatti garuu bultii baay'ee sodaatti. Obboleettiin kee akka deddeebistu maaliif gootaree maaliif jaarsummaa galtee hin araarsita? Jaarsummaa itti siifuun oolu haala kanaan itti fufnaan. Mala dhudafiitii jaarsa ergatu. Bara dhufu kana jaarsa ergee ofittis fudhachuun barbaada. Akka gosoota si wayyaa. Si wayyaa akkasitti hin fakkaatu sitti. Akkas wayyaa. Mana dhiiraa kana oduu duwwaadhaan si goske miti. Maarakkoo qaba silaanatu si hojjechuu qaba ture. Maarakkoo qaba. Bareechattee yaa. Waan nyaatamuun si fida. Bareeda. Neeki. Baay'ee namatti tola. Roobsan beekaayi? Eeyyan ani roobsanii wanta dhoksu tokko yoo qabu. Egaa gaafin ittaan immoo diraamaa kiyyoo yeroo hojjettutti bu'aa bahiinsi mudate jiraadha. Egaanis akka nama kamititti bu'aa bahii guddaan dabarse. Fakkeenyaaf karaa deemsa fagoorraa imalee dhufeetiin asitti kanan hojjechaa ture. Awwaash Malkaasaa magaalaa jedhamturraa ka'ee karaa Adaamaa bira darbee as dhufeetiin hojjechaa ture. Egaa fageenyi karaa kanaa jira. Haalli konkolaataa jira. Wanta san hunduma keessa dabarre. Egaa hojii bareedatu hojjetamaa jira rabbaa ulfaatu. Egaa kan koo kana fakkaata. Tarii si bira immoo ni jira ta'a. Bu'aa bahiin jiru maal fakkaata si bira? Dhugaa jettee gaaffii bareedaa na gaafatte dhugaa amma. Namni tokko gara hojiitti gaafa seenu bu'aa bahii hedduu arga. Gaafan akkas hin jedhu bu'aa bahii inni jiraata jechuudha. Ani diraamaa kiyyootti gammakamee bu'aa bahii hedduun na qunname wantoota hedduun na qunname nan beeka. Gaafan akkas hin jedhu bishoofturraa ka'ee gaafa Finfinnee kana keessa gaafa dhuftu already ani Finfinnee kana hagas maras keessas hin beeku keessan daddarbee deema malee waan hin beeku tokko hin qabu garuu diraamaa kiyyoodhaaf jecha dirqama natti ta'e dhufe. Gaafa mana ba'u akka carraa ta'e qabattoo surree kootii dagadhee mana ba'ee buufata konkolaataa magaalaa Bishooftuu biratti hiriyaa kiyya tokko naannoo san jiru bilbilatan achumatti buufata konkolaataa keessatti qabattoo irraa baasee fidee dhufe jechuudha kiyyootiin. Mee hojii kee dhuunfatii fi hojii diraamaa kiyyoo kanaa akkamitti wal cinaa qabda? Walitti bu'insa qabaa? Konfliktii ni uuma laata? Hojiin dhuunfatii fi diraamaa kiyyoo wanti walitti na jalaa buuse hin jiru. Hojii dhuunfaas ta'ee diraamaa kiyyoos jaaladhee waan hojjedhuufu baay'ee itti gammadee waan hojjedhuufu wanti jaalattuu fi wanti sirriitti iddoo qabduuf immoo yeroo hundumaayyuu
walitti si harkaa bu'ee si rakkisu. So haala bareedaadhaan adeemaa jira. Hojiin dhuunfaatii fi diraamaa kiyyoo walitti bu'ee na rakkisee hin beeku. Egaa si bira hoo gaafuma kanan deebisee si gaafachuuf deemaa jira. Tole, na bira hojii dhuunfaatii fi diraamaa kiyyoon walitti bu'iinsa qabaa laata ka jedhuu fi dhuguma dubbachuuf hojii dhuunfaa hojiin walitti wanti naaraa buusu tokko illee hin jiru. Sanis jaaladheen hojjedha, kanas jaaladheen hojjedha. Already ani hojiin ani hojjedhu hojuma aartii keessa ta'e sirboota mana akkasii kana hojjedha. Barreessuu walaloo akka jeedaloo kana barreessuu hojjedha. Kaameramaan nama isuma kana kan hojjedhu waan hojjedhuu fi walaalaan dheebu jechuudha. Namoota hedduudhaaf sirboota hedduu kan hojjechaa illee nan ture hojjedhaa illee jira. Waanuma akkasitti waan ta'eef walitti wanti naalaa buusu tokko illee hin jiru jechuudha. Jaalala guddaa fi kabaja guddaa inni guddaa jira jechuudha hojii kolaktii jiru. Egaa waan bareedaadha dhugumatti egaa walaloo barreessuu fi yeedaloo hojjechuun wanta baay'ee jajjabeeffamudha. Gama kanaan jabaadhu siin jedha. Egaa gaafii itti aanu akkas jedha. Taatummaa siif kenname akkamitti simatte jedha. Amalli keetii fi amalli taatummaa sanii immoo maal fakkaata jedha. Egaa gama kanaan gaafii kana dursee yoon ofii kiyyaa deebisu taatummaa siif kenname akkamitti simatte kan jedhuu fi amalumaan baay'ee jaaladhuun argadhe. Taatummaa irratti gaafan hojjedhu amala baay'ee na gammachiisudha. Egaa taatummaan qoosaa tapha wanti akkasii kun durumayyuu baay'ee taatummaan jaaladhuudha gaheen jaaladhuudha. Amala dhuunfaa wajjin gaafa walitti fidus badaawaa wal jala darbaa miti. Egaa gammadaan diraamaa kiyyoorra qoosa baay'isa. Baay'ee hojiisaarra kan darbe yeroo hojiitti illee yeroo inni qoosu hin mul'ata. Amalli koo inni dhugaan garuu inni sirriin yeroo hojiitti hojjetaadha. Yeroo taphaatti immoo taphataadha. Egaa 50-50 amalli isaa wal fakkaataadha. Ani taatummaa naa kenname akka ajaa'ibaatti as madde gammachuun as madde taatummaan naa kenname taatummaanuma barbaadu anuma hojii wal fakkaatu naa kenname gaafan akkas hin jedhu amalli kiyyaa fi taatummaan suni wal fakkaataa hoo ka jedhuu fi yaa sirriidha wal fakkaata maaliif nimoonaani yeroo hunda kolfa jaalata nimoonaani gaddu asirraa jiru gaddeellee beekuun gadduullee kolfumaan dabarsa yeroo isaa maaliif taatummaa sunis kolfa fanii godhuudha waan koomediidha kanatti kenname kanammoo koomedii kana bifa ajaa'ibaa fudhadhe na gammachiisite fudhadhe nani nimoona fi hojiin taatummaan wal bukkee jiru dhibbattu itti namanaa waluma bukkee ta'an jechuudha anuma akkuma bukkee wal namanaa anuma bukkee ta'a jechuudha. Jabaadhaati daddafaa xumuraatiin eegaa dafeen dhufaanis. Tole hojiin nama nama godhu hojiin nama godha malee nama ajjeesu jabaa yeroo namni jirus yeroo namni jiras jabaadhaa hojjedhaa. Maal ta'e akka waan ani isin bira jirutti hojjedha. Yoo hojii balleessinee beeku. Amma beekanitti waa ta'uu barbaada. Mudannoon kiyyoo wal qabatee si mudate maali ka jedhuufi mudannoon na mudate agas maran jiru garuu yaa waanuma ifa jirutti yoo dubbanne taate mudannuma tokko magaalaa finfinnee keessa deddeebi'uu kanatu tokko mudannoo namatti ta'a malee finfinnuma mudannoo sitti ta'a sifira olaata hin jira. Diraamaa kiyyoodha wal qabatee kan na mudate kutaan jalqabaa gallakkifame kutaan jalqabaa gaafa gallakkifamu waraabbii ittaanuuf immoo gallakkifamee daddarbaa jira amma kutaa muraasaa namoonni achirratti ta'e na arganiiru achirratti haalli uffannaa haalli taatummaa sanii xinnoo na jijjiiree waan tureefu namoonni baay'een naannuma keenya yoo ta'anii kan ilaalaniitumaa kan nan beekin baay'eetu jira. So guyyaa biraa na bukkee ta'anii turan ijoollee wayii ilaalanii yeroo ilaalan jajuu diraamaa kanaaf qabanii diraamaan kun qulqullinni isaa wanta hundumaanu diraamoota akka afaan oromootti jiran keessa
akka hangafa ta'e caalchisanii dubbachaa turanii isa kanaan baay'ee gammadeetiin ture. Sababnis diraamaa kana keessa qoodan qaba. Qooddataa tokkodha. Egaa na bukkee ta'anii kutaa tokkoffaa laaltee kutaa lammaffaa laaltee maal waliin jechaa turanii kutaa tokkoffaa irratti kan darbe siinantu dubbatee ba'a hojii seeraan hojjedhaa jedhee ba'a. Egaa nu immoo deebiin keenya tanaan dura hojjennee hin beeknu yeroo inni nu bira jiru qofa hojjenna maal kan jedhu ture. Ijoolleen sun baay'ee natti tolanii naan jedhan na bukkee teenyee iddoo tokkotti buna dhugaa jirra. Egaa naan beekne iyyuu. Egaa muudannoon inni guddaan inni hin daganne immoo gaafa waraabbii lammaffaadhaaf gaafa deebinee dhufnu akka carraa ta'e Adaamaadhaa gamana qabachuudhaaf gaafani iddoo konkolaataa dhaabbadhee jirutti akka carraa ta'e baay'ee wal dhiibanii seenaa turanii konkolaataan hin turre gidduu san jala attuun dhuftee waan tokko na jalaa fudhatte. Egaa hin dagadhu muudannoowwan qabu kana fakkaata. Gaaffiin itti aanu yeroo darbitti siin jedha maaltu sitti dhaga'ame jedha. Anaan dhugaa dubbachuudhaaf erga qaromneen booda yeroo muraasa ture. Odeeshinii erga laannee booda achiin irraanfadhee iyyuu tasan qoramuu koyyuu guyyaa sana hojii seeneen ture biiroo dhaabee laaqana nyaadhee buna dhugaa turre. Hiriyyaan kiyya akka naa bilbile. Baga gammadde naan jedhe. Maali tola samaala argattennaan? Odeeshinii guyyaa sana tokkoffaa taatee dabartee baga gammadde. Laaqana nyaannee buna tokkoffaa dhaanan darbe guyyaa sana. Buna dhugaa turre beekte. Oo jedhee Hiriyoonni na waliin turan maal ta'e gurbaan hin maraa ta'e. Lootarii si ga'e waan sana. Baay'een gammade. Achumatti maal yaada beektaa? Kana booda aartii Oromootti dabalamee hojii gara fuulduraatti hojjettu hojii gurguddaa. Kanaaf wanna guddaa natti fakkaate. Sababni isaas fedhii guddaa nan qaban ture aartiidhaaf. Achumaan baay'een gammadde jechuu barbaade. Keewoo gaafa darbii teessin jedhan maaltu dhaga'ame? Darbuu kee garuu akkamitti beekti? Darbuu koo anillee akkasuma sooshaal miidiyaa irratti maxxansanii turan. Achirratti hordofaan ture waan ta'eef aanaan entertainmentii jala seenee guyyaa guyyaan ilaalaa ture. Anillee akkasuma shamarran keessaa tokkoffaan ture anis isin ture dursa malee. Warra tokkoffaa lamaan walitti fidan jechuudha. Siifaniif roobsan ta'anii dhufanii jechuudha. Baay'een gammade dhugaa dubbachuuf. Silumaa fedhii waan hin qabuuf hin deeme. Dorgomtee mo'achuun immoo waan namatti toludha baay'ee. Argiteetta namoota naannoo sana turanii. Dhugaa baay'ee natti tole baay'een gammade. Akkasumas siistarii faat ture anillee baay'ee gammadde naan jedhanii natti to'e jechuudha. Si to'e jechuudha. Natti to'e sa'aatii sanaa fi baay'een gammade. Bareedduu koo naa yaaddu. Nyaaddu kaatis nyaachaan jirtu. Nyaachaan jira. Siif booddee wal agarramte yeroo hojii dhaabatu. Roobi kan guyyaa guyyaatti wal agarrammoo xiqqaatee guyyaatti lama wal agarra. Maal qaba? Ani guyyaatti yeroo 10 sun si argee hin quufu. Ija guutuun illee si ilaalee hin beeku waan na jala dhumtu natti fakkaata bareedduu. Amma sadhiisiiti nyaata keenya hojiin akkasitti barfanne. Nanti baay'isteen. Nyaadhu meetti nyaachaan jirtu. Hanga yoonaa si gaafachuu dhabuun kun ajaa'ibeera. Waa'ee maali? Maqaa waajjira keetii maal jedhama? Maal maqaa qaba jetteeti? Maal roobi? Waajjiratu hojjettu maqaan qabu? Jechuun hojii maarkeetingidha, hojii koomishinidha waan ta'eef olii gad deddeema waan ta'eef biiroo dhaabbataan qabu. Ani agarra qacaramtee waan jettu natti fakkaata ture bar. Qacaramtee moo jedha? Hiriyaa koo waan ta'eef hojii takka gaafa fidu waan koomishinii wayinaa yaada. Kanumaaf maal gaaffiidhaan na cinqiteef nyaadhu bareeddu koo.
Akkas taanaan isiin namni loluu hin jiru. Ani hoogganaan kun eekama. Daddafii nyaadhu kan deemna. Gaafiin taanu mudannoon kiyyoo wajjin wal qabatee yookaan diraamaa kiyyoo kana yeroo hojjettu mudannoo akkamii qabda? Wanti si mudatee jira? Dhugaa dubbachuudhaaf kiruun kiyyoo baay'ee natti tola. Mudannoo baay'ee sin qabna yeroo baay'ee. Behind the scene akka carraa wanni noraawwan baay'eetu jira beektee. Wanni baay'ee nuti itti kolfaa turre baay'ee nu bohaarsaa ture. Wannan inni raanfanne mudannoo waraabbii irratti nu mudate keessa guyyaa tokko osoo waraabnu safara wayii keessatti waraabaa jirra. Achiin warri naannoo sana jiraatan ba'anii maal gochaa jirtu dhaaba jedhanii nu dhaabsisanii. Achiin Director keenya baay'ee aaree warri achi ba'anii baay'ee hootta'anii namni gargar hiruu gargar walirra ittisaa jira. Aniif firaawaliif boona guyyaa sana baay'ee konkolaataa keessa turre beektee konkolaataa ofaadha kan nu dhufnu beektee. Gaafa olaallu Director keenya namoonni qabaa jiru. Achiin namoonni biraa qabaa jiru. Walirraa qabaa jiru beektee. Amma kanaatti gahee immoo wal dha'uudhaaf jedhanii achiin gaafa sadanuun keenya konkolaataa bananii gaafa buunu wanni natti dhaga'ame akka aktara hindii tokkotti. Isaanii waraabbiirra waan jiran sitti fakkaata. Aktara hindii tokkotti sadanuun keenya gaafa konkolaataa irra buunii fiigaa deemu namoonni Directoroota keenyatti fiigaa turan sun gaafa nu argan na'an asii achi gaafa deemnu nuti jara naasisnee beektaa. Achi namoonni walirraa ittisanii nuti namoota seera qabeessa maal jennee. Baay'ee gammadeera. Baay'ee. Maal ammoo nama kanaas gammachiisa? Eegumaan si argadhe hojiin koo hundi naaf ta'aa jira. Waan hojiilee cuffatanii. Inni nuuf sugaa ati naaf carraa kooti. Maal argatte? Hojii wayiiti naaf ta'e. Hojii maal? Hojiin koomishinii xiqqootti argadhe. Siif koo osoo si waliin ture baay'een gammada. Baay'ee natti tola ture. Amma deemuu guyyaati? Waajjira deemee waan ani sirreeffadhu waan hin qabuuf deemuu qabu dhiifama bareedu. Rakkoon qabu Roobiiko. Ati miti milkaa'e. Kanumaaf si jaalladha. Boor garuu haala mijeesseen si bilbilaa waliin. Waan yaaddee rakkoon qabu. Naa jiraadha. Baay'een gammadee. Baganaa gammadee Roobiikooti. Gammachuun kee gammachuu kooti. Deemi rakkoon qabu hojii miti. Galatoon bareedu.